በሰው ሀገር ተጨነኩኝ። እናቴን ገደሉብኝ። ቤት ገብተው ኢትዮጵያ አስፈራዳኝ። እናት ይገደላሉ፣ እህት ይገደላሉ፣ እህት ይገደላሉ፣ እናት ይገደላሉ። እስቲ ነገር ብትስጡኝ እባካችሁ። እናት ይገደላሉ፣ እናት ይገደላሉ። እናቴን ቤት ገብተው ገደሉብኝ፣ እህቴን ገደሉብኝ። የኢትዮጵያ አስፈራዱኝ፣ የኢትዮጵያ አስፈራዱኝ፣ የኢትዮጵያ አስፈራዱኝ። እኔ አልቻልኩም፣ እኔ አልቻልኩም፣ እኔ አልቻልኩም። ፍረዱኝ የኢትዮጵያ መንግስት፣ እኔ አልቻልኩም። ፍረዱኝ፣ ፍረዱኝ። የኢትዮጵያ አስፈራዱኝ፣ ፍረዱኝ። የኢትዮጵያ Wayyoo yaa bara keenya ashama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii isiniin jecha egaa akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu imimmaan kun haa faradu jenneetuma dhiisna malee waan jennu tokkollee hin qabnu jechuudha. Wanni dubbatan nama wallaalchisa. Egaa haala kanaan miidhamaati jirra, biyyi keenya miidhamaa jira, sabni keenya miidhamaa jira. Nutis miidhamaa jirra jechuudha. Biyya namaa kana keessa yaadda'aati, maatii keenya yaadda'aati, waa hedduudhaan jiraachaa jirra jechuudha. Akkasumas kinoo haala kanaan jechuudha uummannis gadi bahee sagalee ofirraa ta'aa jira. Osuma sagalee ta'uu garuu dhumaatii jira. Saba keenya fi nagaa kadhadhaa. Saba keenyaaf nagaa kadhadhaa, sabaaf sagalee ta'a, uummata keenya isiniin jechuun jaaladhaa. Dhugaa dubbachuu fi ani waan irraa dubbadhu hin qabu. Garuu obboleettiin keenya kun haadha sin dhabee, obboleewwan nan dhabee, haadha koo mana sa'ii keessatti ni jala ajjeesan nan dhabee yoo jettu kana garaa nama nyaatti jechuudha. Kanaafuu yaa saba koo sagalee waliif haa taanu. Sagalee waliif ta'a kuni dhugaa akkuma hundatti jechuudha. Namni afaan garagaraa dubbatee fi miti akkuma hundatti jechuudha. Akkuma hundatti naannoo hundumatti jechuudha. Wala Oromoo, wala Amaara, wala Tigree jechuun hin jiru. Osoo sagalee walii ta'anii tokko taanee tarii araarri biyyi keenya nagaa ta'uu dandeessi ta'a, hin beekamu jechuudha. Hamma yoomitti addunyaan tun hin darbiti, addunyaa darbitu tanaa jedhanii uummanni akkanatti nagaa dhabee nagaadhaan osoo hin jiraatin du'e jiraate iyyuu dhugaa yaaddoo ta'e jechuudha. Mana ofii keessa galuu yaaddoo bara itti ta'e jechuudha. Ol bahanii deebi'uun bara yaaddoo itti ta'e dhugaa. Rabbi bichaan bara kana nuuf jijjiiru jedhaatu akka amantaa keessaniitti rabbii keessan kadhadhaa. Dhugumatti baay'eetti kan nama gaddisiisu jechuudha. Nama gaddisiisa. Uummanni waan godhu dhabee kinoo qambara baatee marga baatee akka amantaa ofiitti masqalii baatee waan hundaa qabatee akka amantaa ofiitti jechuudha. Gadi bahee abbaan gadaa, qeesii, sheekiin tokkicha osoo lafatti nafin uummanni akkanatti biyya keessaa nagaa kadhataa, akkanatti nagaa nuuf buusaa jedhee nagaa kadhataa. Nutis immoo waan dandeenyuun sagalee taanee uummata keenya, haadholii keenya bira dhaabbachuu qabna. Wanti kun nurraa hafuu qaba. Qaama hin beekamne miidhamuun nurraa hafuu qaba. Siyaasni kanuma jiru, siyaasni lubbuu namaa baasanii maaluma bulchuun jedhan. Siyaasni lubbuu namaa baasee haadha ajjeesee, abbaa ajjeesee, obboleewwan ofii obboleewwan ajjeesanii maali akkamitti maal bulchuuf siyaasessan dhugaa dubbachuuf maal bulchuuf siyaasni akkana. Siyaasni karaa lubbuu kun osoo nurraa dhaabbateen jedha. Akka wallaalummaa kootitti sagalee ta'a uummata keessanii hadaraa. Uummata salaalee qofaa miti kinoo bakkuma hundaa hiriira bahaa jiru, garuu kan miidhamaa jiru salaalee qofaa miti. Salaalee gadi haa bahanii sagalee ta'anii hiriira bahanii nagaa rabbii isaanii kadhatan malee isaan jechuudha. Bakkuma hunda jira jechuudha. Bakka hunda jira. Kanaafuu uummanni dhokfateeti har'a hooduun boru du'inna iftaan du'inna dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dubbachuun makaraa ta'e jechuudha. Dubbachuun makaraa, deemuun makaraa, wanni hundi jechuudha gadadoo ta'ee jira jechuudha. Uummanni akkatti jiraatu warra biyya keessa jiraatutu beeka jechuudha. Sagalee haa taanu, uummata keenyaaf sagalee ta'a, biyya keenyaaf sagalee ta'a. Amma dandeessan nagaa irratti hojjedhaa warri miidiyaa kanarra jirtan jechuudha. Warri miidiyaa kanarra jiru nagaa irratti yoo hin hojjetin nagaan gonkumaayyuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Nagaa irratti hojjechuudha. Saamtutu baay'ate. Uummanni keenya kan dadhabe
siyaasota jidduu lamaanii osoo hin ta'in saamtuu jidduu isaanii seentee saamtutuyyuu baay'ate jechuudha. Maallaqa qanama tokko yoo qaban maallaqa miliyoona tokko akkas gaafatu jechuudha. Gaafa miliyoona tokko dhabe immoo gadi baasanii isa san waan godhun godhu jechuudha. Kun immoo yaaddoo guddaa uummatatti fidee jira. Manni galgalaa ganama boohaa jira. Uummata keessaniif birmadhaa. Akkanatti qambarri bahee margi jiidhaan kutamee dhugaa rabbiin kadhaa isaanii kana dhagahee biyyuma keenya nagaa nuuf haa buusu dhugaa. Haadholii keenya garaa isaanii laalee dhala isaanii laalee garaa dhalaa isaanii laalee imimmaan haadholii laalee rabbiin nagaa nuuf haa buusu malee keenya in ulfaata jechuudha. In ulfaata kan biyya keenya egaa kan nagaa buusus danda'u uummatuma, kan nagaa dhowwachuus danda'u immoo uummatuma jechuudha. Nagaa nuuf haa buusu jedhaatu nagaa kadhadhaa. Hanga dandeessanii saba keessaniif sagalee ta'a. Waan jirruun sagalee waliif haa taanu, waan qabnuun jechuudha, waan nutti fakkaateen. Ani miidiyaa xiqqoon qaba, namni nan laalu osoo hin ta'in yookaan immoo namni nan argu osoo hin ta'in sagalee ta'i saba keetii boru seenas si gaafata jechuudha. Sagalee ta'uun homaa tokko kuni sagalee ta'uu jechuun sabni koo maa du'a, sabni koo maa dhuma, sabni koo maa rakkataadha isinii galee kana malee waan biraa siyaasa biraa of keessaa hin qabu. Kan rakkate bira dhaabbachuu jechuudha. Walumaa galatti kan lubbuun bahaa jiru